Oduu ariifachiisaa keessoo mootummaati amma nu dhaqqabe hundi keessan dafaa waliif qooda. Obbo Jawaar Mohaammed akka gara Itoophiyaatti deebi'uuf mootummaan Itoophiyaa baasii guddaa doolaara hagana hin jedhamne mootummaa Keeniyaatiif kafallee jira. Jawaar Mohaammed gara biyyaa deebi'ee akka lubbuun isaa badduuf karchallee keessa akka hin baane godhuuf mootummaan Itoophiyaa irratti dalagaa jira. Jawaar Mohaammed yeroo ammaa kana eessa jira? Kaleessa galgala maal barreessaa ture? Mootummaan Itoophiyaa maaliif sodaate? Sodaan guddoo keessa galee jira jechuudha. Mootummaan maaltu sodaa guddoo kana keessa galche? Jawaar dhugumaan mootummaan Keeniyaa dabarsee ni kenna maallanni dhugumaaf kafalamee fi kan jedhu jechuudha. Bal'inaan isiniif qooda daawwattoota kiyya sheer godhaa wal biraan gayaa oduu ariifachiisaadha jechuudha. Jawaar ija Oromooti waan ta'eef hundi keessanuu sheer waliif godhaa. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe iddoo jettu tana cuqaasuun subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godhaa yaada viidiyoo irraa isinitti mul'ate koomantii jalatti naaf qooduu hin dagatina. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu guyyaa kaleessa gara mootummaa federaalaatii fi mootummaa Oromiyaatiin jechuudha jilli gara Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti ergamee ture jechuudha. Shira kana hundaayyuu kan xaxe mootummaa Itoophiyaatti akkasitti dabaafadha. Eenyu irratti xaxame? Obbo Jawaar Mohaammed irratti xaxame jechuudha. Jawaar Mohaammed carraa lama kennameef carraa lamaan inni kennameef jechuudha. Kun waan keessoo nu dhaqqabeef akkasumallee waan namni fakkeenyaaf gubbaa kanaan hasaasu hundumtuu soballee taatu hangi tokko duubatti hangam takka dhuga kan jedhu jechuudha. Qorannellee jirra jechuudha. Namoota itti dhiyeenyaan waan kana hordofanillee madda amanamorraa jechuudha waan kana kan fuudhee isinii fidaa jiru jechuudha. Daawwattoota kiyya Jawaar Mohaammed carraa lamarratti waliif galan jechuudha. Carraan tokko yeroo inni Itoophiyaatti deebi'e qaama hin beekamne rukutame jenneetuma akkuma Hacaaluu sanitti jechuudha rukutamee yookaan nafsee isaa balleessuu tokko. Lammaffaa irratti jechuudha karchalleetti eega darbamee achitti yaadatamuu hin qabu nyaata fi bishaan dhugaatiin hundi irraa kutamee jechuudha. Mana hidhaa keessatti akka inni umrii isaa guutuu mana hidhaa keessatti dabarsu jechuudha. Irratti waliigalameeti jirri gara Keeniyaa ergame jechuudha. Kuni dubbii dhugaati jechuudha. Kanaaf mootummaan Keeniyaatiif maallaqni guddaan kaffalamee waan barbaadde siif kennina. Jawaar Mohaammed akka goote godhi harka keenya nu gahi jedhamee jechuudha. Mootummaa Keeniyaatiif muummichi ministeera waraqaa barreessee jira jechuudha. Gara Keeniyaatti waraqaa barreessee jira jechuudha. Akkuma beekamu dippiloomaasiin Itoophiyaatii fi Keeniyaa jechuudha hedduu furdaadha ni beektan jechuudha. Gidduu isaanii wanni jiru waan guddoodha jechuudha. Mootummoota lamaan gidduu jechuudha. Ruto fi Dr. Abiy Ahmed gidduu jechuudha. Kanaafuu mootummaan Keeniyaa sun dhugumatti kennee dabarsee obbo Jawaar Mohaammed kennuu ni danda'a ka jedhuu fi sirritti dabarsee kennuu danda'a. Akka ajaa'ibatti maaliif yoo jettan mootummoota hedduu fakkeenyaaf qabsaa'ota hedduu achi keessaa kana dura kennee jira jechuudha. Ragaa kanaaf jechuudha. Kana dura yoo kan yaadattan ta'e jechuudha qabsaa'aa Gaanaa tokko kan achi keessa taa'ee saba ofiitiif akkuma Jawaar Mohaammed kanatti qabsaa'aa ture birriin kaffalameefi jechuudha. Achii fuudhamee mootummaa sun dabarsee mootummaa Gaanaatiif kennee biyyatti galchanii hidhan jechuudha. Hidhaa umrii akkasitti hidhaa turan jechuudha. Qabsaa'aa Turkii tokkollee akkasitti Keeniyaa keessa dabarsee kenne jechuudha mootummaan Keeniyaa jechuudha. Kanaafuu mootummaan ni kennaa miti dhibbaan dhibbatti kenna jechuudha. Kanaafuu obbo Jawaar Mohaammed Oromoon hundinuu ija gara san deebisuu qabdi. Keessaafuu eega inni BBC waliin gaafiif deebii godhe jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee yookaan irratti fuulleffatee jira jechuudha. Guutummaan guututti ilaalchi isaa hundumaayyuu gara Jawaar Mohaammed irratti deebisee jira jechuudha. Fakkeenyaaf waan biraa godhanii jechuudha jila kalee amma gara Keeniyaatti ergame suni gubbaa waan biraati shirrimmoo keessi isaa kan waan biraati jechuudha. Kanuma hundarraa kan nama gammachiisutu keessa jira immoo waan kana keessa kan nama gammachiisu jira jechuudha. Waan nama gammachiisu kanallee isinitti hima jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaaf obbo Jawaar Mohaammed jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha eessa jira jettanii namoonni cinqamtan jechuudha namoonni deeggartoota Jawaar Mohaammed taatan shira mootummaa kana fashalaa'uu isatti congratulation baga gammadaniin isinin jedha. Gammachuun sunis maali jettanii na gaafatuun keessaniin oolu. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo kanatti jechuudha abbaa feetan gaafadha Keeniyaa keessa hin jiru gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Waan isinin jedheef hin qaba beeka madda amanamurraa waan fudhadheef. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo kana eessa jira yoo jettanii na gaafatan iddoo inni jirullee magaalaa inni keessa jiru hundumaayyuu jechuudha na harka ga'ee jira jechuudha dhageetiin jira jechuudha. Si galee
galee kanaafu baga gammaddan isin jechuu barbaada warreen deeggartoota isaa taatan tokkollee mataa gad hin qabatina hin raffatina hin gaddina wanni guddoon iddoo jiru sanii akka Keeniyaatti hin deebine irratti dalagamuudha eessa jira jettanii yoo na gaafattan magaalaa inni keessa jirullee narka geessa jirti magaalaa sanis yeroodhaaf isin himuu baadhullee gara fuulduratti gaafa kitaabni isaa eebbifamu boodan guyyaa 27 ni eebbifama guyyaa 26 ni eebbifama jechuudha Awurooppaa keessatti guyyaa san innuu ni mul'ata viidiyoon eessa akka jiru isinuu ni argitan jechuudha garuu biyyi inni keessa jiru walumaa galatti Awurooppaa jira jechuudha Jawaar Mohammad baga gammaddan Jawaar Mohammad Keeniyaa keessa eeguma BBC waliin interview godhe boodan baafatee jira Keeniyaa keessa mootummaan Itoophiyaa garuu birrii guddaa kaffalee doolaara meeqatti kana saabamu kaffalee jechuudha mootummaa Keeniyaatiif obbo Jawaar Mohammad waanuma gootan godha nu harkaan gaya waan obbo Jawaar Mohammad posti godhaa jiru argaa jirtan mootummaa Itoophiyaa kana maaltu kanatti rifachiise maaltu kanatti fincaansisaa jira jettanii yoo kan gaafatan kan reefu mata duree irratti isiniif tuqe Jawaar Mohammad nama dippiloomaasii addunyaa waliin dorgomu biroo siifin himaa dhaggeeffadhu yoo gurra qabaatte yoo sammuu qabaatte namichi qaallichi diimaan nama siyaasaa addunyaa dippiloomaatota gurguddoo addunyaan tun qabdu waliin dorgomu malee nama Afrikaa fi Itoophiyaa waliin dorgomu miti jechuudha wanni inni barreessu afaan addunyaatiin barreessa shira Itoophiyaa keessatti hundumaayyuu afaan Ingiliffaatiin saaxilaa jira akka namoonni tokko afaan Oromootiin poosti godhanii komantii xiqqoo argatanis ta'ina jechuudha komantii dhiisaayyuu mee deemaatii barreeffama inni poosti godhu miliyoonotaan ilaalama jechuudha kan ilaalu addunyaa guutuu ilaala namoota kan afaan Afrikaa keessa jiru guutumattuu hin beekne addunyaa guutuutu ilaala walumaa galatti afaan Ingiliffaa jechuudha afaan internaashinaala waan ta'eef jechuudha shira Itoophiyaa keessa jiru guutummaan guutuutu saaxilaa jira tokko kana Abiyyi Ahmad malee rifaatu guddaa keessa galche jechuudha akkasumallee deeggartoota isallee dabalataan jechuudha waan guyyaa kaleessa Ameerikaan posti goote argitanii jirtan jechuudha naannoo Amaaraa keessatti daa'imman 10,000 oliitu jechuudha beelaaf saaxilamee qoonqoon saaxilamee miidhama guddaa keessa akka jiru jechuudha guyyaa kaleessa waan isaan posti godhan argitanii jirtan jechuudha Jawaar Mohammad rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu guutumattu yeroo inni saaxilaa jirutti yeroo Ameerikaan akkanatti dhiibbaa godhaa jirtutti jechuudha dhugaa rabbii waan guddoodha laal gaangeen haada kutte jennaani ufittuu gabaabsitee jedhan jechuudha footoo guyyaa kaleessa Adaanech Abbabee faan Addis Ababa yookaan Finfinneedha jedhanii poosti godhan inni immoo waan inni jedhee barreessee poosti godhe argitanii jirtan jechuudha baay'ee nama dhiba dhugaa rabbii qaallichi diimaan badaa irraa fagaadha gaafa nu isin hin jennu hin dhageessan jechuudha namichi nama jechuun sammuun bilchaatee nama waan itti dhufe hunda rukaata akka itti dha'u beeku akka itti dhukkaasu beeku kilaash nyaachi nama qilleensarratti ofirraa deebisuu beeku jechuudha nama kilaashitti dhawamuu deemu ofirraa dha'ee deebisuu beeku jechuudha kanaafu warri Jawaar Mohammad deeggartan illeen nama hin arrabsinaan isiniin jedhaa wanni tureef hundaa ni deebisaaf hunda likkii galchaa dhiisaa wanni an jedhuuf kanaafi jechuudha sigalee kanaaf shira bilxiginnaa Oromiyaa keessatti federaala irratti guutuu bulbuqaala isaan dalagaa jiran hundaayyuu afaan addunyaatti saaxilaa waan jiruuf yoomuma shirri keenya bukoon keenya ol baaka kana daranii yoom ol baya jechuutu akkanatti rifaatuu guddaa keessoo mootummatti uumee jira yeroo ammaa kana dhugaa rabbi kitaabni obbo Jawaar Mohammad hingaabbu jedhu qolli kitaaba obbo Jawaar Mohammad kun qofti bilxiginnaa guutummaan guutuutu siree jalatti kirkirsee jira jechuudha akka ajaa'ibatti jechuudha kanaafuu daawwattootaaf kabajamtoota obbo Jawaar Mohammad as hin jiru jechuudha baga gammaddan isin jechuu barbaada egaan namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan jechuudha subscribe godhaa guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa haaraa jechuudha waan ta'e isiniif hin dhiyeessa jechuudha daawwattoota kiyya eega namuu gamanaa jechuudha Jawaar Mohammad irratti duulu hayyuu Oromoo irratti duulu harmee Oromoo gadi qabu barataa Oromoo gadi qabu barattoota Oromoo gadi qabu ta'e namuu qabsoo taanan itti dhalannee keessa guddataa jirra waliif gatteenya jechuudha eenyumaayyuu jechuudha amma boodan waan jira hunda rakkoo Oromoo irra geessu kamiyyuu waan haaraa arganne kallattiin kan isin biraan ga'uta jechuudha daawwattoota kiyya chaanala barnoota kan nagaafattaniif barnoota maaf nu barsiisuu dhiiste jettanii kan nagaafattaniif dhiifama naa godha chaanala biraatiin isiniif bana kan barnoota irratti isin barsiisu sagantaa isiniif qabee jechuudha akka duraa sanitti illee guyyarraa isiniif poosti godhuu baadhu jechuudha daawwattoota kiyya torban keessa al 2 al 3 jechuudha
channel sanirratti isiniif hin fe'a linkii as jalan isiniif kaa jechuudha channel baneetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya Kushman ka jedhu channel keenya subscribe godhaati achirratti barnoota hordofa achirrattiin viidiyoo babbareedaa quality olaanan barnoota isiniif maxxansa jechuudha viidiyoo barnootati amma booda channel kanarratti kan isiniif maxxansu jechuudha daawwattoota kiyya rakkoo Oromoof Oromiyaa keessa jirtuu fi akkasumallee hayyoota keenyaa fi harmee teenya barattoota keenya haawwan keenya irratti deemu kamiyyuu jechuudha ni saaxilla ni dubbanna eenyumarraa jechuudha haqa jiru hundaayyuu isin biraan kan geenyu ta'a namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan hundi keessan subscribe godhaa jechuudha waan haaraa guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa oo'itu Oromoof Oromiyaa irratti waan deemaa chaanala Oromaan irraa ni argattan jechuudha daawwattoota kiyya subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa viidiyoo kanas share waliif godhaa namoota hedduu bira akka ga'uuf jechuudha daawwattoota kiyya yaada viidiyoo irraa isinitti mul'ate komentii jalatti barreessuu hin dagatina qophiin keenya kanarraa asumarratti goolabama qophiin keenya kanaaf itti fufu qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a